Maqaan koo Lamaa Miidhagsaa jedhama. Dukkan irraa inni irreechi barnaa yaa'u xiqqoo bifa nama gaddisiisuunis kabajamus yaa'u dhibee sababa godhate homaan jedhu yaa'u bifa gaddaatiinis kabajaa jirra. Biyyaans irreecha irratti ani hirmaadheen waggaa ja'a ol malee waggaa ja'a gadi miti. Isa duraanitti wal bira qabee yeroo laalu ammaa kana argees hin beeku baay'een itti gadda. Akkatti kabajamuusaa baay'een itti gadda. Maali sababni akkas ta'eef? Sababni yaa'uun beekama mootummaan koronaa jedhee maal jedhee namoonni baay'eetu hafee ishee kaardii jedhan ishee tana agarsiisu ishee kana agarsiistu malee darbuu hin danda'amu jedhu duuba si deebisu. Eenyutu akkamitti kenna? Kuni karaa intiniitiin kennama karaa bulchiinsa magaalaatiin kennama achi seegasii kennaniin booda karaa buufata isaanii naqxaa konkolaataa isaaniitiin dhuftee asitti seegatu jechuudha. Malee konkolaataa dhuunfaatiin namni dhufu hin jiru? Makiinaa dhuunfaatiin dhufuun konkuu hin danda'amu kotteenis dhufuun. Maqaan kiyya Tasfaayee Baqqalaan jedhama. Godina Shawaa Kabaanaa Waccaallee irraan. Irreechi kanaan dura adda kan isa godhu uummanni keenya baay'een hin irreeffanne uummata baay'eetu hafee balaa dhukkuba koronaa tanaan rakkoon nageenyaas hin jedhama. Rakkoo nageenyaati harki caalu jedhee tayyaadan akka dhuunfaa kootitti. Poolisii fi hawaasa waluma qixa nuti jechuu dandeessa. Poolisiin nu caalayyuu jechuu nan danda'a. Baay'inni isaanii nu oli jechuu nan danda'a. Dhugaa jiru lafa kaa'uun waanuma Oromoo waan dhugaa dubbachuu barbaada waan ta'eef baay'inni isaanii nu caala. Parsantiin isaa parsantii 100 keessaa yoo ilaale parsantiin isaa tun qoratamin ulfaataadha garuu walakkaa hin taane parsantii 50 Maal duuka? Poolisii mootummaa waliin wal qixa hin taane jechuudha. Manni sitti irreeffachuu dhufe. Inni guddaan dhiigni odoon dhangala'in odoo rakkoon tokko uumamin raawwachuu milkaa'ina tokko. Egaa waan tokko wal madaalta. Inni rakkina tokko rakkina kamtu caalaadha. Muufii kana boru dhiifamallee gaafatta. Boru immoo hin araarfatta. Rakkinni uumamee odoo dhiigni dhangala'ee waan tokko ta'e garuu madaa yookaan cilee ta'a. Egaa kuni hubannoo kiyya. Hubannoon nama tokko namni hundi wal qixa hin ta'u. Kanaafuu muufiin akka qabu beekamaadha. Hundaa'u namoonni tokko maaliif kabajanii egaa akkas ta'e warri jedhu jira. Hafuun gaarii miti. Baradheen amma kun irreechi horaa Arsadii hoo hafellee cilee yookaan immoo seenaa badaa hin jedhamu. Saba tokko maali makkaa hoo fudhanne bara darbe odoon kabajamin hafeera. Kunis Finfinnee garuu odoon kabajamin odoo hafeeraate rakkoo guddaa seenaa badaa ta'a. Maaliif waggaa tokkicha bichaa kabajnee bara lammaffaa odoo hafeeraate rakkoo guddaa. Kanaaf amma garuu waan kabajameef akka ta'ettis ta'u hir'inas qabaata. Hir'ina wajjin kabajuun keenya gaariidha dheeyyaadha. Irreechi baranaa baay'ee waan nutti dhagahamee jira. Uummata Oromoodhaan biraa gaa dammaraa jedhee dhiitichi uummata Oromoodhaan gaa irreessa dhawwamu waan baay'ee nama gaddisiisu. Maaliif yoo jettee Oromoo bicharratti siyaasaan koronaan Oromoo bicharra jira moo uummata hundarra jira. Dammaraa jedhee uummata gaa gabbahee dhiichisu keenya immoo gaa irreessi dhawwamu waan baay'ee nama gaddisiisu. Kuni dhugaa rabbitti mootummaan kun odoo of garagalee of ilaale uummata Oromootu taphachaa jira. Uummata Oromoo urguraa jira. Kuni farra Oromooti malee dhugaa rabbitti irreessa Oromooti miti. Irreessa Oromoodhaan asin dura marraa shan dhufeen jiran. Dhufee amma miti gaafa wayyaaneetu irreessa Oromoo kabajannee jira. Irreessa kana dhugaa rabbitti argeen beeku. Oduu namni biraa akka fedhetti sagaduu namni fedhe akka fedhetti dhiichisu Oromoo urguruun kun baay'ee waan namatti dhagahamu baay'ee nu dhagahamee jira. Ani akka dhaamsa kiyyaatti mootummaan kun oduu of laale of laaluu qaba. Yeroo ammaa kana uummata Oromoo rakkoo guddaa keessa rakkoo cimaa keessa jira. Oduu of laale of laaluu dhabnaan dhugaa rabbitti mootummaan kun miilota kan dhaabbatee jira. Of laaluu qaba jedheetiin abdii qaban. Irreechi bara dabree irreecha rakkoo hin qabne kan quuqaa hin qabne kan uummanni Oromoo
handhuura Oromeerratti wal argee tokko ta'e itti irreeffatee galma ga'edha. Baran immoo akka carraasanii hin carroomne baranni bara gartee dhibeen balaafamoon addunyaatti mul'ate kun dhufee sodaa jiruurraa ka'ee uummanni muraasni asirratti irreeffate. Kanaafuu ammoo irreessi Finfinneetis irreessi Bishoftuutis karaa nagaatiin nagaan osoo gartee mijuun tokko hin dhangala'in irreeffatuun isaa kun waan gaariidha. Quuqaan Oromoota jidduu ni jira. Quuqaan du'a itti godhee dhufne amma. Quuqaa buqqisee Oromoon tokko akka ta'u akka araaramu du'a itti godhee dhufe. Uummanni arrabaa fi likee waldhaan arrabaa fi likee jechuudha. Akka bara dheengaddaa sanatti Oromoon kan ba'an kan dhiyaa walta'ee gaggeeffachuu hin dandeenye. Oromoonni marti irreeffachuu qabaa kan jiru yaada qabna. Irreechi irree keenya ta'uu isaa karaa agarsiisuu danda'uun irreechi hammataa ta'uu isaa irreechi jaalala ta'uu isaa irreechi maal akka ta'e sirriitti qaamni hunduu akka hubachuu danda'u karaa agarsiisuu danda'uun karaa midhaagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'e namni tokko dongofatee karaa nagaatiin ayyaanni keenya xumuramee jira. Kanaafuu ayyaana kana milkeessuu keessatti qaamonni tumsa garaagaraa taasisaa turan. Ganamaa galgal halkanii guyyaa dadhabee odoo hin jedhiin gahee isaa namoota bahaa turan keessattuu uummata magaalaa Bishoftuu fi uummata naannoo magaalaa Bishoftuu dargaggoota magaalaa fi naannoo kana abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo foolleewwan abbootiin qabeenyaa jaarsonni biyyaa qaamoleen nageenyaa keessattuu qaamoleen nageenyaa humni addaa poolisiin raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa riippaabilikaanotaa fi poolisiin federaalaa community policy milishaan keenya karaa qindoomina qabu karaa nagaatiin rakkoo tokko malee ayyaanni kun nagaan akka xumuramu namni tokko du'aa tokko hin taane gahee isaanii san bahaa turanii jiran waan ta'eef keessattuu dabalataan ayyaana kana milkeessuudhaaf qaamni tumsa godhe hundinuu maqaa kootiif maqaa bulchiinsa magaalaa Bishoftuutiin galata guddaa galchuufii barbaada. Fakkeenyaaf amma akkaataa dhufaatii ayyaanichaa irratti namoonni karaa caasaa mootummaatiin qofa warra baajii kennameeftu dhufe irreechi kan Oromoo hundaa ta'uun hafee kan caasaa mootummaa qofa ta'eedhanii kanneen qomatan jiru. Kariiti immoo akkasitti caasaa qofaan dhufe taanaan Oromoo gidduutti loogiin ta'uu akkamitti adda. Akka carraa ta'ee horaa Arsadiitti irreeffachuudhaaf yoo deeman hin daangessine. Namoota akkasitti kaardii qabatanii dhufan qofa jennee laallee abbootii gadaa wajjin nama hunda hordofaas turre waan ta'eef namoota dhufan hunda karaa akkaataatti galuu danda'an galchaa turre nama baay'eetu namoota akkasiisan caasaa fidee ibaluu fidee kaan fidee hin jenne ayyaanichi kun kan uummata Oromoo hundaati. Garuu magaalaadhaa alatti dhoorgiitu ture nama baajii hin qabne buusanii kan deebisanis argineerra. Ani akkasitti nan qunnamne namoonni akkasii sun darbee jiraachuu danda'a. Moor dhimma koovidii wajjin wal qabatee isaan baraaruudhaaf waan ta'eef malee waan loogii addaa dhiibbaa addaa akkasitti dhiibuudhaaf barbaadameeti miti. Irreechi Bishoftuu Horaa Arsadii waggoottan darban hedduudhaaf naannoon malkaa kanaa fi akkasumatti ammoo bakki addabaabayii magaalaan guutuun bakka namni dhaabbatu wal dhabsiiseetiin kabajamaatiin ture. Sababa COVID-19 yookaan ammoo koronaatii fi dhimma nageenyaatiif jedhameetiin ibsameen lakkoofsi namaa hangaan hagoo yookaan ammoo tilmaamaan 10% gadi kan ta'uun kabajamuutti argama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Bishoftuu Horaa Arsadii.